هل كان كبجا هل كان بركة فمتو ليلة القدر ربين قود كيسن حاتأسي سوسن انجرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جالتم توتا كبجم توتا هردفتوتا فيديو كنا كتاتا حواسكي أبيارياتي كاباكبتي رمضان كيسا جرو كنا كيسا بدآسا غرغدا غبروتا في جالة ربي كوبيس كيسا إني توكو كمي جنان هل كان ليلة القدر. هل كان ليلة القدر توني هل كان إسي تكتين جئكما أولي جئكما والمدالو سنتاني جئكما أوليت إيجا هل كان إسي جئكما أولي كيو umri yookaan waggaa naannoo 83 ji'a afurii oliitun namni rabbi isaa badhaase dhugama rabbiin kadhaa isaa dalaggaa isaa ifaajee isaa rabbi isarraa jaalate jechuudha. Halkan kana keessa fiihaa yufraqu kullu amrin hakiim. Halkan rabbiin murtee keessa dabarsutu halkan tana. Addunyaan akkuma beekamu baajata waggaa yeroo itti eegalan yeroo itti qabatan qaban yeroon guyyaan halkan rabbiin gabroota isaati kan durummaa isaa murullee kan hiyyummaa isatti murullee kan deebii isaa fedhullee kan godaansa duniyaa irraa ni deemta jedhee rabbiin isa murteessullee kan eeganaa fayyaadhaan waggaa dhufu itti deebi'uu fi ka waggaa dhufu dhibamullee halkan san keessa rabbiin murteessa jechuudha. Kanaaf halkan leeylatul qadriin hundi kennaayyuu akka rabbiin qooda kenna taasisu ni hawwina. Amma wanni hawaasni kiyya dagamuu hin qabne tokko maali? Halkan tana rabbiin haa badhaasu, halkan barakeeffamtuu tana, halkan kabajaa tana, halkan isii keessa rabbi murtee dabarsu tana rabbi qooda kiyya haa taasisu yeroo hawwitu akkanumaan teeytee feesbuuka haaduudhaan haasawa hiika hin qabne gatii hin qabne ka eeganaa ammallee bu'aas hin qabne haasawuun osoo hin taane yookaan cadhisaniitumaan hirriba dhiisanii ija babaasu qofa miti. Halkan san yoo rabbiin eeganaa ammallee halkan kana keessa guyyaa kana keessa taatii qalbiin kan yeroo si yaaddu sadaqaa guddisuudhaan qur'aana qara'uudhaan rabbiin dakkaruudhaan dhaabbannaa halkanii rahima sufatuudhaan khayrii jaalala rabbiititti si dhiyeessu cufa haga humna keetiitiin dalaguudhaani halkan san keessa kajeeluudha malee hirrubuma malee buluu halkan sun si bira dabruu sanii miti jechuudha. Kanaaf halkan tana argatuu qofaa miti khayrii halkan tana keessa dalaguu sadaqaa irratti illee haga humna keenyaatiin namni rabbiin si badhise badhinni rabbi sii kenneen badhiftee eegana ammallee kennatu namni badhinni rabbi illee si bira hin jirre haga humna keetiitiin qooda kee fudhatu qur'aana qara'u rabbiin dakkaruu dhaabbannaa halkanii kadhaa kan kee itti cimutu eeganaa badhaafamuu halkan leeylatul qadriiti jedhameetiin beekuu qabda malee hirriba malee buluu miti jechuudha. Kanaaf cufa warra viidiyoo kana dhaggeeffataa jiru warra sagaleen kun si bira gahe ka ofiillee dhaggeeffatee nama birooti sheerii taasise qooda leeylatul qadrii bara hijiraa 1447 kana badhaasa kee rabbi haa taasisuun kadhaa kiyya cufa nama aamiin jedhee rabbiin na jalaan hongeessin jedha. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.